Imimmaan tunu qabee egaa numa obsina egaa kunoo haatiyaa kunoo haadha wabii nagaan buutee jirti baga nuu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nutis imimmaan tuna maqabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf. Dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessa ishee takka. Uummanni keenya kunoo shamarran keenya dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru.